Namoonni shari'aa STC yookaan sawaa Saudi Arabiyaa keessatti ittiin fayyadamaa turtan majjaanaa Itoophiyaa bilbilu 850 haga 1000 isiniif kennamaa ture. Amma yeroo ammaa kana guutumaa guututti dhaabbachuun isaa ni yaaddatama. Haa ta'u malee bilbila biyya keenya bilbilachuudhaaf haala lamaan akka bilbilachuun danda'amu isinin agarsiisa. Ammallee warroonni miseejii keessatti mana risaalaa keessatti risaalaan keessan Arabiffaan malee Ingiliffaan isinii dhufuu dide. haala ittiin ingiliffatti dhiyeeffachuu dandeessanis isiniin agarsiisati. Laayik sheer fooloo gochuun dagatinaadha. Nafaana bu'a. Hayyee hordoftoota keenya asitti mana risaalaa keessa mana miseejii keessanii keessa galtanii yeroo galtan gara olaanu kanatti 900 barreessitan jechuudha. 9 duwwaa barreessitan. Ammallee gadi buutanii gara gadaanu kanatti 82 duwwaa jettaniiti okay jettaniin. haala kanaas isinii dhufa yeroo isinii dhufe gara olaanutti amma Yaman jee dhufa ammallee Suudaan jee dhufa Itoophiyaan kunoo asitti gadi jirti bakka kanatti amma Itoophiyaan daqiiqaa 20 riyaala 9 haala saniin riyaala 9 wanni jechuu daqiiqaa 20 hidhachuu warri barbaadan haala kana hidhatanii jechuu 8 duwwaa 8 kanatti 900 sanitti ergitanii jechuu gara olaanutti 9 duwwaa gootanii 82 duwwaa 8 gootanii barreessanii jechuudha. Ammallee minit daqiiqaa 80 riyaala 35 82 58 kan jiru raqama gadaanu kanarratti dhawtanii haala saniin isiniif hidhama jechuudha. Kuni kan ji'a tokko taa'udha. Inni gadaanu inni riyaala 35 jechuudha. Ammallee deebitanii gara duubatti deebinee miseejiin keessan yoo kan arabiffaan qofa kan isinii dhufu taate afaan ingiliffatti haala itti isinii deebi'uu qabu. Gara olaanu kanatti 9 duwwaa gootanii gara gadaanutti gadi dhuftanii 1 3 90 gootanii barreessaniiti okay itti gootanii haala saniin ingiliffaan isinii jijjiirame isinii dhufaa jechuudha. Kanaafuu haala saniin itti fayyadama.